qaamii sammuu kan kee mataa kan kee eenyummaa kan kee dubartummaa kan kee gadi qabdee kan deemtu yoo ta'e kuni dogonkora guddaadha. Kuni dogonkora. Kuni jaalalallee isiniin tursiisu. Atitti booyuun wajjii kadhachuun nama deemuu barbaade tokko akkati kadhatan deemuu barbaadaa yoo dhuguma si jaalatte yoo dhuguma si jaalate yeroo ati teekistii gootuuf yeroo ati dawwaltuuf yeroo ati waa'ee isaa gaafattu yeroo ati jireenya isaa gaafattu yeroo inni jireenya kee gaafatu si galee akka silaa sirni jaalalaa ajajutti si deebisa jechuudha. Kan immoo dhimma kana keessa hin jirre yeroo barbaade si dawwala yeroo barbaade teekistii si barreessa yeroo barbaade si dubbisa yeroo barbaade waan fedhe siin jedha kan ati jettuun sun immoo nama san biratti bakka hin qabu jechuudha. Maaliif namummaa keessaniif bakka hin laanne namni sun jaalala ati isaaf qabdu san isa saniif bakka hin laanne shamarran kenna harka caalu isin wanni dhiirri siin miidhamu jechuu hin danda'u. Yeroo viidiyoo garaagaraa hojjedhu ani namoota akka dhiirrillee kan miidhama akkanaa kana keessa jiran peenii akkanaa kana keessa jiran argeen jirallee dubbiseellee beeka waan ta'eef garuu akka lama godhee haasa'uun natti hin tolu waan ta'eef isin akkasuma keessaa fudhadhaa. Namni tokko namummaa keessanii isin jaalachuu qabu. Jaalalli waan ati funyaan kan kee qajeeluuf miti kan si qabdu. Waan ati bareeda taateef miti kan si qabdu. Waan ati namaa ol taateef miti. Ija nama sanaa keessatti ati nama gahaa taatee argama. Foqqaat sheeyitaani maafi habibii wanti takka hin jiru nama san keessatti ija mucattii sanii keessatti ati nugusa taatee keessa argamti. Ana biratti garuu simpil namuma aadiidha. Dhiirumana akka nama kamiituttu surree godhatu. Dubartii takka biratti illee akkasuma. Garuu ija isii keessatti ija ati itti boontuu san ija ati onnee isii cabsitee sobaan waggoota hagana yeroo haga kana ga'u ofirraa nyaattanii waggaa 5 jechuun waan xiqqaa miti. Walirraa nyaattanii waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 akkanumatti yeroo walirraa gubuun sirrii miti. Hiree isii dubartiidha obboleettii qabdan. Dubartiin akka keessanii miti akka dhiiratii miti yeroon isii murteessaadha. Shamarri kennallee nama akkatti yeroo isinitti dheeressu nama akkatti yeroo keessan qisaasessu kana taatu gochuu danda'uu qabdan. Sigale irra ofan bisa waan tokko bara osuma gochuu barbaannu nafsiyaa teenya kana yoo irraa qabuu hin danda'in gadalii seennaa bara wallahi gadalii nu galcha. Nagettanii naragaa artanii gadalii isin galcha. Nama isini yeroo isinitti dheeressu jala fiigaa nama ka isini wajji fiigu meeqa kamuuf jala dabarsaa jirtan kan kaayoo qabu kan sirna qabu kan maatii kan kee haadha abbaa kan kee sii kabaju kan si kabaju sababa namicha sanii sababa namicha bilbilaan tarii yookiin inni akkuma ati habiibii kiyya habiibti tiyya jettuun san inni tabiroo akkas jedhu wayii qaba. Maaltu beeka tabiroota akkasitti akka ati waamtuun sanitti inni immoo achi waamu wayii qaba. Nama sadarkaa isinii kennu nama bakka isinii kennu nama yeroo keessan kontakti gochuu danda'u qabadhaa shamarran kee. Saniin alatti ani jaaladhaan isa malee muxxin bakka ani isa gadhiisuu hin barbaadu. Yoo deemuu barbaade maal gootan? Namni tokko jireenya kee keessa taa'uu hin barbaadu. Bakka bana gara chula dhiirri narraa deemi isiniin hin jettu shamarran kee. Sin barbaadu narraa deemi hin jettu. Waan rabbi amala isaanii akkana godhee hin beeknu. Sin barbaadu narraa deemi hin jedhan garuu yoo maaliif jettanii loo jedhan mira keessan isinii eena jedhanillee hin jedhan waan akkanaa kana. Narraa deemi san hin jedhan abadan hin jedhan. Sanirra eegina garuu immoo harakaanni isaanii isinitti hima. Harakaanni dura isin barsiisee boodarra mootu isinirraa hir'isu sun isinitti hima. Bilbila keessan deebisuu dhabuun tekstii keessan deebisuu dhabuun guyyaa 2 guyyaa 3 taa'ee dhufee ambiisiidha jechuun biizii namni nama jaalatu abadan yeroo dhabu abadan sa'atii 24 kana keessatti yeroo isiniin dhabu hagga fedhu osoo biizii ta'e bakka mana fincaanii keessa taa'ee sii barreessa. Jaalanna siif bakka qabaannan dubartummaa kee kabajnaan ati mootu dhugaan haqaan yoo deemte ni milkoofta malee
hin salphattu ati. Kabajjee, jaalattee, kunuunsitee, amanamtee fi waliin deemta taanaan sanirra taree sanirra tarkaanfatee ati haadha itti fakkaattee ta biroo barbaaddacha deema taanaan waan sanii olii rabbi bakka si buusa. Tarii siif hin uumamne yeruma keessantu kana ta'a. Haguma waliin haasoftan kana ta'a. Dhumate haguma sa'aati ma amma waliin haasa'aa jirru kana qofa ta'a. Ammallee rabbiin nama kana Aadamii fi Hawwaa gaafa addunyaa tanarratti nu uumu jechuudha. Silaa ibaluun anjanaa ture sun ana qofaa fi waan jedhamu saniin osoo addunyaa tanarra nu fide ilmi namaa akkatti hin miidhamu bara. Akkatti illee waliin cabsu, akkatti illee waliin miidhu. Ni galee silaa addallee hin baanu immoo abadan addaan hin baanu. Garuu rabbiin waan tokko ni fida jireenya keenya keessa waan nuun taane nurraa fuudha. Akkanumatti jireenya keenya keessaa dhiqee baasa. Gaafa kana jiruun nutti dukkanaa'uun mirri keenya nama sanarratti hidhata godhachuun sirrii miti. Mirri keenya yeroo namni sun nu dawwale ol ka'aa ta'ee yeroo namni sun bilbila nurraa cufe immoo gadi bu'aa yoo ta'e nuti of miidhamni ree of miidhuun immoo sirrii miti. Of miidhaan deemu. Okay? Kanaaf shamarran keenya onneen amma isiniin jedhe kana itti fayyadama. Video kiyyaalle ani isinii akkana hirriba dhabe isinii video dalagaa jiran waan ittiin fayyadamtan. Akkasii meeyarraa yaa obboleettiin keenya dhugaa hamilee kiyya na dhoofte boon ishii sun ana qalbii na cabsa akka intala dhalaa takkaatti. Mee warreen keenya qabdan ani jaaladheen jira. Jaaladhe garuu jaalala kana dhiise keessaa bahee jira. Karaaleen an jaalala kana itti keessaa bahe immoo yookiin miidhaa kana keessaa of baasen karaa kana jettanii ofitti amanamummaadhaan ol baatanii ana wajjin ana haanicha wajjin haasa'uu barbaadan lakkoofsa tokko naa barreessaa. Seenatti yaada keessan nu qoda. Anis isinirraa baradha. Isinillee akkasuma yaada kiyya yoo narraa barachuu barbaadan walirraa baranna jechuudha. Anis namuma akka keessanitti waan ta'eef. Yaa. Gaafii wayii gaafadhaan galchii. Okay. Yaa warreen miidhama kana keessa ture miidhama kana keessa baheetiin jira. Kun waan akkanatti fayyee jireenyi itti fufuu ni danda'a jettanii yaaddan yaada keessan. Anaafis odeessiiwwan kiyyaafillee akka qoodan barbaada jechuudha. Yoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجي جرتو؟ ترى الحمد لله. كم نجا؟ الحمد لله. أيه. جرات. مرحبا. أيوة أمي وجوانا ما أمي أني أجي كافي ويتو كافي أجي كنادي بيجي تورا. أنا أبا مناك أو أبا مناك يكنا غير ودام باني توري ودام باني ودوللي وقاتو كويني غيروني كأنا رامكوني نكالنا راموسو تدي غيرو وانت رتوللي على مكيلي سبيورما كنا غير ما بيورما دلجني بيجل جنو كنا روللي من وجبتني منا مكا أبا في تيمبيتي أبا مكا في تيمبيتي ويتدور بري غير جنو مكا كيسني بنني bita yadee galchini birreessan achirra wallalle kazaani amalaale ka jira miri anama walitti deemee murteessee ta'aa jira. Wanta kana mee maannaadhaan takka bulummaa tokko fi akka wanti kanatti nasiyaa. Yaa gaafii fatwaa yoo taaten gaafii fatwaa keessa hin jiru. Gaafii akka dhala namaatitti yoo taate mootu akkanatti fakkaatetti siifan deebisa. Bakka kanatti mee kiliilnaa
godhi kaas biratti wanti biyya ormaa irratti jiru maallaqni wal nu dhabsiisee jettee erga waliin dalagattanii tis waan dalagatteetti ergitee mana wajji bitattanii maal akkamiin wal dhabuu dandeettan? Haala kamiin walii bu'uu dandeettan? Ani amma wanti walitti buuneef wanti kun gurguramee birriin naa deebitudha. Birriin akkamitti deebiti? Maqaan kiyya akka isaanillee takkama. Ani immoo abbaa isaatiin waliin fedhu. Waan sababa waliin feeneef an bultii xiyya sirraa jiggadhee jaaladha ta'ibaa jedheeni bakka yaani jechuun eegabbaa kiyyaanii waliin ta'in anallee akkasumatti bitaa osoo si jaaladhaan jiran. Kazaan ani bakka hin barbaadu eeguu waan ani jedheef yaada muraada kiyyaaf hin goone sirraan adda bahee jiraachuu barbaadaan jireenye ba'a. Jedhanii bakka kanumatti birrillee hin deebifnee hin gurgurrellee akkasuma bakka jirraa ofiimmoo waggaa tokko baratarree jirraa akkanumatti jira wallahi. Wal dubbistanii waggaa kana keessatti wal quba qabdani? Waa takka walillee hin dubbifne. Waliin dubbista waggaa kana keessatti okay. Ati dhimmi jireenyi kun akka adda jitu ka barbaadduuf wanta abbaa isaatiin waliin feenefi? Abbaa isaatiin waliin fedhu inni abbaa jalaa hin bahu. Ani namni bakka ani jechuun abbaa akkuma abbaa kiyya jaaladhutti abbaa isallee jaaladha. Namni ani kabaja irraan buufne bakka jiraa miree yooma isaan yeroo hundaa namii dhufu ani bakka bultii baa jaaladha ittiin dambahee jireenya akkasii murteessee ofirraa bakka akkasii walillee addaan baane nu. Yaa amma bakka kanatti ilaalu yaa Habiibatii ibsituu yaa addunyaa guutuu rabbii akka ibsituu si haa taasisu tokkoffarratti abbaan isaa abbaa keetii nama guddaa ta'uu danda'anii yookiisitti illee balleessuu danda'anii bultiin maatiin keessa seenuu hin qabdu. Bultiin keessan lamaanii garuummoo ati akka ilma isaanii jala jirtutti abbaa isaa kabajuun abbaa isaa waan silaa intalli dhalaa takka soddaa gootu gochuufin homa jirudha. Sanirra taranii mootuu isaan si miidhuu si xiqqeessuu ilma isaanii kana jalatti si jibbuu waan akkasiisu iyyoo ka jiraatu taate isatu furmaata itti kaaya malee si himiti. Abbaan mana keetii kun siif abbaa mana keetii gaachana keetii wanta hamtuu dhufu kamillee maatii isaatirraa wanta sitti dhufu isatu sirraa deebisuu qaba malee si himiti jechuudha bakka kanatti. Ammallee immoo waliin dalagattanii mana wajji ijaarrattaniiti jirtanii mana san yoo isin lamaan walii galtan yoo isin lamaan wal taatan jaalalli isin lamaan jidduu jirtu sun cimtuu taanan mana gara maqaa keetiif isaatitti illee deeffachuu ni dandeettanii. Ati asirra biyya namaa kana keessa yoo ka jiraattan taate biyya namaatirraa gaafa galtanitti seera guutuudhaan maqaa sana jijjiiruu ni dandeettan. Kana ka godhu garuu abbaa mana keetitti. Abbaa mana keetii wajjin isarra achi tartee maatii isaadhaaf abbaa isaatitti dubbatu osoo hin taane isuma mataa isaatiin waan akkanaatu nu jidduu jira waan akkanaa kana nu sirreessi jireenyi keenya waliin itti fufataanan waliin itti haafuufu. Lakki ana kanaa miti akka waan irratti wal dhabdan gaaqatis gadi buutee amma dhugaan dhugatti gabbuutee nutti himne waan ta'eef irra dhaabannee murteessinu garuu abbaan mana keetii haxirii sii fi maatii isaa jidduu jirudha. Kanaaf kan sirreessuu danda'u jidduu keetii fi jidduu abbaa isaa abbaa mana keetiiti. Kanaaf abbaa mana keetii wajjin sirriitti haasawa irratti gootanii dhimma manallee hoo ta'e dhimma maallaqallee hoo ta'e isaa wajjin haasawa gootanii innillee waan kana waan abbaan isaa sirratti raawwatu kana godhaa jira irratti jaalataa jira taanaan sanii dirqamaan bakka san taa'ii jechuun hin danda'an. Garuu wanta jidduu maatii jidduu bultii kana bultii keessa maatiin galuu hin qabu. Qaamni sadaffaan bultii keessa gale taana waatu bada. Abbaan isaa abbaa keetiif ogiraas mataa kee irra si jira eegale. Inni ati jaalattu sun inni ati boru abdii itti godhatte sun isaanirraa bahee waan ta'eef akkuma abbaa kee kabajjutti akkuma haadha kee kabajjutti akkuma ardaa kee kabajjutti ardaatti dhayxisan kabajuun gaccabuufin eemaramuun sirra jiraataa jechuu akka intala dhalaatitti. Akkanaami caalatti immootu wanta sii fi abbaa manaa kee jidduu jiru wanni hamaa yoo ka jiraatu taate wal amanuu dhabuun inni si jibbuun inni waan hamaa sirratti yaaduun inni si cabsuun waan akkanaa kana yoo ka jiraatu taate kana furmaata situ kaayata. Jireenyi kun nan baastu
isa wajjin itti fufuu hin danda'u adda bahuu qabna jettee kan murteeffatus maatii isaa garuu isatu harkaa qaba isa wajjin iftoominaan haasa'uu danda'uudha qabda. Tamaam? Eeyyoo sa'a dhugaadha kanam wallahi hormaanni takka jiru maaliif jennaani yani jechuun hedduu takka wal kadhannii wal kabanyii anaadhaaf abbaa isaa akkumaadha abbaa kiyyaatitti jaaladha. Abbaan kun dandeemee biyyarraa bahee bakka wanti kun duraallee osoo laa biyya jirruyyuu wal lolaa turre wal lolaa somaa turruyyuu bakka harma abbaa isaa kana deemtuun ganti akkas minamina akkas keessa jira. Ani immoo tiyyoo namni kun osoo bultii bajaarachuu barbaade birrii nu fuudhee hin ergine. Kana namni osoo itti hin yaadiin maqaa fi wanan ani bakka abadan jedheeni wanti kun raawwatame dhimma baate jedheeni kanumatti bakka wal lolle. Wallahi akkasitti jedhee deemtuun galtu siin jedhani abbaan. Deemtuun deebitu siin eega deemte garuu namni mootu bultii baay'ee yookaan gara baadiyyaa wal birrii hin ergu beeyte. Deemtuun deebitu sitti fuudha jedhaniini. Osoo akkas hin tahiin deemtuun deebitu isiin akka marattootitti deebuun hedduu wanna sii deemte bu'e sitti deebuun hedduu kanaafuyyuu ati bultii baajaaratu qabdaa jedhaniin isaa. Akkasi doorsisan garuu inni hoo hayyamamaadha inni. Muslimata kanaan kennu bakka muslimata kanaan deebisu. Ani kanas birrilleen si baaftuu banni kan hojii bichaan irraa boosii jedheenaan gama namaatiif gama shari'aatitti illee ni gaafachuun dubartirraa inni yamamu jechamaa fi wallahi furmaana rabbii naa kaa'u nama dhibu wayiiti wallahi. Yaa furmaanni harkuma rabbiiti inshaallah bultiin immoo tuqaa namni bultii keessa jiru aarsaa waliif hima kafala. Isa wajjin caalatti isa wajjin iftoominaan haasa'ii si barbaadu dhabuu isaa yookiin immoo inni bultii tana akka hin barbaanne isarraa yoo hubatte jireenya itti aanuuf jiraachuu ni dandeetti dubartillee murteeffatuu hin dandeetti beeki. Garuu immoo abbaan isaa akkana jedhee jira ani bakka jireenya kana nan barbaachisu jettee atilleen wanti hirmijjaan taane fudhachuu osoo hin taane isa wajjin iftoominaan yeroo baay'ee bultii nama kennaa kana keessa iftoominni hin jiru. Haati manaa abbaa manaatiif iftoominaan haasa'uun hin jiru. Abbaan manaa haadha manaatiif iftoominaan hin haasa'u. Yeroo hedduu waan akkanaa kana jira. Garuu wanta sitti hin tolin tokko wanta siif hin ta'in wanta miira kee keessa jiru san isa wajjin haasa'i furmaata itti kennuu danda'a taanaan furmaata itti siyaa kennu furmaata itti kennuu hin danda'u taanaan ati innis ni kasirraa buusuu baatu ati shari'aa qaaliidhaan ofirraa buusuu dandeetta garuu wajji dalagattanii jirtanii harka caalu isa wajjin haasawa godhiinsi hin jedhaani.